السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota jituutu qashama argahuun akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii hordoftoota ki har'allee waan ajaa'ibaa takka qabadhee isin dhufe. Innis maali hojjetan daabboo yookiin ambaashaa biyya warri yaadan warri isin naaf fakkii yookiin isin yaaddees hojjetachuu dandeettan haala salphaatiin turtiin keessan na wajjinaan ta'uun isiniin jedha. Dhugaa rabbi daabboo baay'ee bareeda laslaasaa hedduu takka namatti tola. Yeroo xiqqishuu dhiistanii lafatti laslas namaa jedha qadaaddanii xiqqishuu lafa keettanii laslaasaa yoo nyaatanillee namatti bareeduudha. Akkaataa itti hojjetan kaameraa yookiin irshoo kiyyaa asitti naqadheetii jira. Soogidda asitti godhadheetii jira. Soogidda maankaa shaayii xiqqaa san takka itti godhadhe baay'een barbaadu xiqqaa godhachuuf hin barbaada waan ta'eef. Amma immoo sukkaara xiqqoon itti godhadha. Sukkaara maalagaa shaayii tokko itti godhadhee jira. Amma immoo bishaan burcuqqoo takka itti godhadhee jira. Waliin dhahee daqiiqaa 10 fi qadaadee lafa kaayaa. Yoo inni xiqqoo kof jedhee duqeetii kiyya qopheeffadhee itti naqadha. Turtiin keessan na wajjinaa ta'uu sheer laayik sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Warri mana kiyyaa faarootaata sabiskiraayib naa godha. Koomentii naa kaa isinii deebisa. Kunoo duqeetii kiyya qopheeffadheetii jira. zayti gilaasii gimmaasha gilaasii shaayii gimmaasha yookiin burcuqqoo shaayii gimmaashatti godhattanii zaytii fi duqeetii walitti sukkuumaatiin jira. Kunoo akkasaniin walitti sukkuumaa. Akka sirriitti wal ga'uu fi walitti sukkuumee achi booda irshoon kiyya daqiiqaa 10 gahee jira. Kunoo gubbaa itti naqadhee jira. Amma seeraan lixi laslaasaa wayii akka ta'utti mijettanii sirriitti wanti nu barbaachisu inni guddaan daabboo san hojjechuuf lixii keenya sirriitti bukeeffachuudha. Sirriitti yaaniin jabeessinillee laslaasaa godhanii sirriitti yoo mijeqanii daabboo bareedduu baha jechuudha. Ani immoo kamichi kuniin qaba ture akka karaa qallaalii isin filachuufin harka kiyyaan bukeessuun eegalee malee kan ittiin bukeessuun qaba ture. Kun amma akkas godhadheetii jira. Amma laasii kiyyatti qadaadadhee lafa kaayaa walakka sa'aatii yookiin sa'aatii tokko hanga inni naa bukaa'utti jechuudha. Hanga sahaanii ol naa guututti dhiiseetiin dalagaa kiyya dalagaa biraa dalagaa booda itti deebi'eetiin isinii waraabaa. Turtiin keessan ammallee anuma wajjinaa ta'u hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya hordofaa. Yaada keessan koomentiin naa barreessaa. Wanta nuti hojjetaa jiru yoo isinitti tolee koomentii naa kaayaa. Yoo wanti balleessee jiraatillee koomentii jalatti naa barreessaa. Kana sirreeffadhu jedhaatii naa himaa waan sirreeffachuu qabu niin sirreeffadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Turtiin keessan ammallee anuma faana haa ta'u. Kunoo amma kunoo bukoon kiyya bukaa'ee jira. Kunoo akkasitti gad deebisee jira. Momo sahaanii irratti godhachuun barbaadu kunoo kaviizaa irratti hojjetamuudha. Zayitii jala dibadha akka inni itti na jalaan qabanne jechuudha. Achi boodaan itti godhuun eegala. Addaan lamaan deemu waan ta'eef harka lamaan itti godhuun eegalee jira. Dhiifama. Kunoo itti godhan jira. Xumureen jira. Immoo qirtsi itti baasa. Qirtsi bareedaa itti baasa. Ammallee turtiin keessan anuma faana haa ta'uun isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa rabbii baay'een jaaladha. Ambaashaa kana nyaachuu hedduun jaaladha.
siisterii illee ni jaalatti. Sababa saniif hojjechuun jaaladha. Arabootaafis keekii yeroo tokko tokko asuma irratti hojjedhaa fi baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. waan beenu walirraa barachuun aadaa nuuf haa ta'u obboleeyyan kiyya. Kunoo akka sanitti itti baasaa. akka isinitti mijaa'etti baafachuu dandeessanii gisee tokko tokko shookaan illee yoo baastan baay'ee qarxii bareeda namaa bahaa. Namaan hin baasaa jira. Maaliif karaa gabaabaa waan nu harkaa qabu fayyadameetiin karaa gabaabaa waan nu jedheefi turtiin keessan na wajjin haa ta'u hanga xumuraatitti waan an hojjedhu hanga xumuraatitti ilaala. Yoo irraa barachuu barbaadan haga xumuraa ilaaltan malee hedduudhaan irra daddabarsitanii yoo ilaaltan isinii galuu dhabuu danda'a. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kunoo akka kanatti baasee isin kanarra bareedallee baafachuu dandeessanii. namni bubaraa salphaatiin hojjetattanii nyaachuu dandeessan mana keessanitti. Waan hawwitan hunda waan biyyatti hojjetamuu qabu waan isin hawwisiise hunda harka keessanii hojjetattanii nyaachuu dandeessan. Maaliif sa'aatii yeroo qabdanitti dalagattanii nyaachuu dandeessan. Kunoo xumurarra gahee jira. Daabboon kiyya xumurri isaa akkana fakkaata. Akkana ta'ee jira. Xumurri isaa hedduutu akka namatti tola, hedduutu akka nama hawwata, baay'ee namatti tola dhugaa rabbii. Kunoo laslaasaa wayii daabboo baay'ee namatti bareedu naa ta'ee jira. Dhugaa rabbii irraa gammaddan hojjetadhaa nyaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kunoo amma xumurarra gahee shaayii qopheeffadhee daabboo nyaachuuf qophaa'ee jira. Baay'ee akka namatti tola wallaahi. Xaaxaa akkasii hin qabu. Godhadhaa nyaadhaan isiniin jedha. Laayik sabskiraayib godhuu hin dagatina. Galatooma waan na hordoftaniif galatoomaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Walii keechachuuf akka fuutta akkana qabkaa akka kee. Kunoo akkas fakkaata. Xumurarra gahee jira. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagahan naaf turaan isiniin jedha.